kabajamtoota hordoftoota fuula feesbuukii kootii kan argaa jirtan kun aanammattuu ashaaraa magariisaa bara 2017 kana ganna kana dhaabatu irratti qophii hunda xumuruudhaan biqiltuu nyaataaf oolan akkasumas tajaajila adda addaatiif oolan gam tokkoon misooma gam tokkoon immoo initiatiivii yaadame sana jechuudha biqiltuu magariisaa kaayyoo abbichuun gadi buuse sana galmaan gahuudhaaf oolan miliyoonii 26 dhaabuudhaaf qophii hundumayyuu xumurtee hojii keessa seentee kan jirtu ta'uu itti gaafatamaan waajjira qonnaatii fi ittaanaan bulchiinsaa aanaamattuu obbo Iyyoob Zinaabuu fuula miidiyaa isaanii irratti gabaasaniitu jiru. Aanaamattuu ciminaalee gama hooggansa isaatiin qabdu cichoomanii hojjechuudhaan uummata gama hundaan jechuudha ijaarrachuudhaan hojiin keessa jirtu haamilee kan namatti oolu ta'uuf naa galateeffadhaan isiniin jedha.